ما في كايرو باي اسبانيا اسبانيا اكاس كايرو قد يصير ما رفنا فانشو سالان مو عافية رب سني فكن علمي دار رب سنا ملكس دنيا دار رب سنا ملكس قمتشو دانا ديكي سنة تقلو ربي ريكي سنة قد والله ورقندا كرادي من مو رب جنة كيسة سني فكا جنة كيسة جالان جنة دا رسول عليه الصلاة والسلام جنة جالان جلني رستانا من جنة الفردوسي لجان جنة الفردوسي كيسة رب سني فكا والله نلي قاف قلتك إن يجيس نما جنتك سولين تاو سنر ربنا وعطايس آمين يا ربي آمين على دقاج إن صلاة الله قاليان ميشان كوغتين سادة قالي داج مال ميشان قتين قالي تي جنة الجنة تجدبر إني جنة كجدبر إنو ما في قام اللي جتشورا إنو بلا فجنان نما الدنيا رتم اللي جتشورا خيري دلقتي جدبر بركة قياكي سادم نوين بينو وجيكي نتلتو والله نما تلتو جراك كتفور ربي وفي ديم رب نواتايس يسلهم الله في زلين جري قياكي أما جري أما اللي نمني تربا قادي سكن كودا بطن جيني ورسنا رب نواقدو ورجل تابا بالله اجتمع عليه نم ربي رسولا جري والجالة جاني والله أما اللي جتشودا ورجل معلق إلى المسجد قربار وين سادا قرى مسجد ربي تررات جري ورجل امرأة ذات منصوب وجمال إني أخاف الله جدبر قربا أما اللي انتلون تكو كان كم بريدو قلت أما اللي جمعينتي قد جتي أما اللي سوامنا برجري الرب يكون سدادنا مستجرة قياك يا ما قد سيسادا باتجري guyyaa qiyaamaa jennaan ayyee ummu ayyee harka isinirraa fuun kan nagaayii jedhan wallahi ammallee gurbaa isaanii rabbiin ammallee jechuudha ulamaa godhuuf aalima mutacallima rabbaa taasisuuf hunduma keessaniifu ilmi ammallee jechuudha ilma ammallee jechuudha isin dhaanuu miti ilma isin caalu rabbi isiniif haa kennu garaan keessan aalima isiniif abaattu boo bismillaahi أبو ورا لما دو رب سنقول أي رقم لما فان الله أكبر سكنتنا مبراتي فم أما كان رقم لما فابتشا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورينا ملا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ obboleeyyan keenya kan gola addunyaa tana hunda keessatti argamtan ka rakkoo adda addaa himattan ka osoonii fi rakkoon sun isaaniif jirtu bakkuma khayritti haajamanii bakka tana dhufan haajaan rabbii haajaa isaanii guutee fi rabbi haa galchuun jaa wanniin isiniin jiru inna allaha ta'ala yumli lidhaalimi fa idhaa akhadahu lam yuflitu isa kanan dagatina rabbiin olaanaa ta'e zaalima qabaa fi garuu immoo hoggaanii fi qabe isa harkaan uqqaafatuu zaalimi tokkollee hin danda'u jazaasa akkuma yaani yanju bakka nagaa isa hin godhu guyyaa tokkorraa isinii kafaluuf jiraata inshallah maaliif ilma namaa bakka jirtutti bakka teessutti simiidhuudhaaf inni karoorsus haada miidhaa kan inni siin barbaadu irra kan rabbiin isaan barbaaduutu irra guddaadha وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد كانوا ما قبل ربي mandara haa ta'u abbaa dhuunfaa haa ta'u gaafa qabuudhaaf ka'e nama zallame gaafa qabinsisaa harka rabbii gaafa gahee qabametti jechuudha. Akkuma Firaa'uunaatii fi akkuma Qaaruun fa'a. Inshaallah har'allee rabbiin sanuma jechuudha. Obboleeyyan keenya sani zulmiidhaan qabeenya isaanii akkuma isaan laffaatii isaanii
halkanii guyyaa laffaa turanii qalbii isaanii fedhii isaanii gurguranii akkuma beeynu waliin yeroo hunda nyaaratti butaa osoo nyaaran diriirsanii hojjetaa turanii qabeenya isaanii arra dhabanii iraaddaan bahanii fi kan qaamni miidhamee fi kan qalbiin miidhamtee fi hunda isaaniitu rabbi nuuf haa waldaanu. Man kaanat li akhiihi indahu madlimatun wallahi isin fakkeenyaaf warri nama bira dalagulleen yoonii fi miidhaan isin biratti taate miidhaan sun isinirraa kafalamuu dandeessi. Miidhaan deebuu isin dandeessi. Eega if qorattee booda garuu namtichaan miidhaan obboleessa isa biratti taate min ardin aw maalin dachii irraa haa ta'u innaaf akkasuma qabeenya irraa haa ta'u arada yookaanis naamusa isaa cabsurrallee haa ta'u falyatahallal al-yawma guyyumarraan tanaa kan halaalinaa isarraa haa barbaadu qabla an yuukhada minhu yawma laa diinaaru walaa dirhamu fa in kaana lahu amalun saalihun ukhida minhu biqadri amali madlimatin. Obboleeyyan fakkeenyatti warri namni keenya afaan Oromoo hin dubbanne miidhees rabbiin miidhaa sanirra isaan sanirra. Ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallee harkuutti hin jirtaniin si'a baay'een harka baasaa ture isin harkuu dhabnaan hin dubbadhee dhiifama jechaa. Sagantaa darsii qabna ustaaza naa gabaabsa baarakallahu fiikum. Obboleettii tiyya lakkoofsa 5 irraa naatu si buuse namni jalatti na harkuu dhabnaan si buuse dhiifaman sirraa barbaada. Obboleettii tiyya tan lakkoofsa 5 irraa si buuse dhiifama baarakallahu fiik. Sa'a kiyyatu na duraa dhumuutti jira waan ta'eefin akkasitti jarjaree si buuse dhiifaman siin jaa. Ustaaza kiyya naa gabaabsa. Abshir abshir kiyya galatoomaa ulfaadhaan siin jaa. Irra hedduun keenya gurraawwan khayrii dhaga'uu fi bakka khayriitti haajamnee dhufuu keenya asii walitti qabamne inshallah. Dhugaa dubbii fi uleen gabaabduu bareeda Oromoon akkuma jettu. Kuni yeroo wajjin wal qabatee gabaabsuutu irra gaariidha sirreessaniis. Inshallah obboleeyyan wanni duniyaa tanarratti itti haajamnu harka rabbii jirtu hundisiidha. Haajaa duniyaa tanarra rabbiin nu baasuun isaa ol hafan qabu hibaana garuu akkuma miidhamteenis niin hafaa hin jiini inshallah abdiin kutatini rabbiin haajaa teessan xiqqoo fi guddoo hunda rabbi sinaa baasu nama haajamee bakka tana dhufe waan haajamtan san hundas keessan warra fudhatee harkattiin ammumarraa ka'ee baatee ni galatee rabbi sinaa taasisu.